Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nageenyuuf jaalalli waaqayyo isin yaa baay'atu warreen mana koo faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Maatiiwwan koo viidiyoo kana yoo jaalattan sheerii gochuun dagatina. Tolemee har'a kan inni isinii qabadhee dhiyaadhe ergaa murteessaa ta'e tokkodha. Agadhumatti na wajjin tura. Akka beekamu ijoolleen biyyoota ambaa keessa jiraannu maallaqa keenya kan nuti erganu karaa gabaa gurraachati. Haa ta'u malee karaa gabaa gurraachaa ergachuun keenya naannawee seeraan ala yoo ta'u yeroo tokko immoo jijjiirran aga hin taane ol dabala. Yeroo jijjiirran ol dabaluuf jedhu sanatti immoo nuti warreen dabalu biratti maallaqa keenya ergachuuf hawwii godhanna yookiin immoo namoota hin beekneen warroota maallaqa ol dabalanii erganii maallaqa keenya ergachuu barbaanna. Sanarraayis kan ka'e yeroo hedduu ijoolleewwan hedduun maallaqa isaanii kan isaan nyaataman ni argina. Egaa akkuma beekamu torbee kana yookiin immoo ji'a kana keessa baatiin kun baatii ayyaanaa waan ta'eef jijjiirran haalan dabalee jira. Kanaafis hattoonni baay'een baay'atanii jiru. Keessumattuu biyya United Arab Emirates keessatti bifa kanaatiin warreen dhaabbatanii maallaqa ijoollee hedduu nyaatan hedduun isaanii gurmaa'anii akka jiranii fi ijoolleewwan hedduu maallaqa isaanii nyaatamanii boo'ana miidiyaa irratti akka isaan himachaa jiran kan nuti argaa jirru jechuudha. Kuni maaliif ta'e jennee gaafa laallu hedduuwwan keenya dambanyaa keenya jalqaba maallaqa ittiin ergannu yeroo hedduu maallaqni meeqa jennee gaafa gaafannu tarii jijjiirama saantima 20 yookiin 10 gadi buusee nutti himata. Hiriyoota keenya biraa immoo gaafa gaafannu yookiin immoo miidiyaa irratti gaafa dhageenyu agana nuun jedhanii gaafa isaan ol kaasanii nutti himanu sana saantima sana barbaachaaf jenna jecha dambanyaa keenya sana gannee gara warra haaraatti hidhannaa jechuudha. Otoo na ta'eyyis nan godha. Fakkeenyaa dubartiin tokko 10,000 ergiti yoo ta'e 10,000 keessatti qarshii 2 jijjiiramu argatte 20,000 waan argattuuf sana barbaachaaf ergatte. Hedduun isaanii immoo warreen kanarratti gurmaa'an maal godhu? Maallaqa isaanii fudhatanii bilbila ijoollee hedduu bilookii gochuudhaan baduu jechuudha. Nuti gaafa sana saantima barbaachadhaan sanaaf jecha maallaqa keenya ji'oota hedduutti dadhabnee ifatamnee finne sana dadhabnaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan koo yeroo hammaa kana maallaqa keessan tasumayyuu namoota hin beeknetti hin ergatina. Yeroo ergattanus maallaqa keessan wanta qabatamaa ta'e faana namatti kennuu yaalii taasisaa. Callistanii fuutanii maallaqa keessan hin kennina. Keessumattuu ijoollee United Arab keessa jirtan yeroo hamma jijjiirraan haalan ol dabalee waan jiruuf xiyyeeffannaan keessan jijjiirran dabaluu irratti osoo hin ta'in inni xiqqaa isin argattan sun seera qabeessan biyya isinii qaqqabuu irratti xiyyeeffachuu qabdu jechuudha. Yoo isinii danda'ame yeroo maallaqa keessan ergitanu warreen dura maallaqa galchanii boodarra maallaqa isin hirkaa fudhachuu danda'an isaan akkasiitiin ergachuu qabdu yookaan immoo nama seera qabeessan beekamaa ta'ee mana dhufee isinii fuudhee namoonni keessan yookiin jarri isin bira hojjettan beekanii jedhan lakkoofsi bilbila isaa mattaawaqaa isaatii fi teessoon isaa beekamuun ergachuu qabdu malee callistanii maallaqa keessan fuutanii ergachuu hin qabdan. Yeroo tokko maallaqni yeroo jijjiirran ol dabalu hedduu gammannaa ergachuudhaaf saffi jenna. Kuni garuu nuyiif jijjiirama wanti inni nuu fidu wanti tokkollee hin jiru jechuudha. Inni kan nuti irratti xiyyeeffachuu qabnu maalidha? Wantoota argannu sana biyya deemee agamnuu ta'a. Isa jennu irratti xiyyeeffanna malee asii jijjiirran dabaluun isaa nuyiif akka hiika tokkollee nuuf hin qabaanne beekuu qabnaa jechuudha. Gaafa jireenyi biyya keenya haalan ol dabalu jijjiirranis asii haalan ol dabalaa deemaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan koo jijjiirran dabaluu irratti hedduu gammadanii maallaqa keessan haalan taaneen nyaatamuu irraa namoota duraan beektanii maallaqa keessan ergattanii gatii salphaadhaaniin maallaqa keessan karaa seera qabeessan karaa biyya keessanitti ergachuutu isiniif salphataa jechuudha. Kanaafuu yeroo maallaqa keessan karaa biyya keessanitti ergitanu xiyyeeffannoo isa guddaa irratti godhaatii maallaqa keessan ergadha. Namoota beektanii malee keessumattuu yeroo ayyaanni qaqqabu maallaqa keessan callistanii
karaa biyyaatti in ergina isiniin jechuu barbaada. Barnoonni har'a isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Amma dhumaatti dhaggeeffadhaa, warraa baradhaa, galatoomaa, turtii gaarii.